achi laaqee walitti sinna qurra dhiifama guddaa anuma ilaalaati. Ani ilaalaati dara annama biyyaa bahee waggaa danuu biyya namaa ture miti waggaa lama reefee jechuudha waggaa lama. Garuu maalinatii qoqqayyaree akka dhiiraatti badoo keessas dalagataan ture. Kadhe jechuudha. Ta'uu didee icciitiin Oromoo isin biratti bahee sinumti naafura walitti sinna kun faayidaa hin qabu. Anaan maladhaa malee wanti darbeera. Himadhus dhiisus maal faayidaa fidda hundinuu sababa koo waliin fixinaa isinis rakkoon narra hin geenye alas anaa dhiisaa jilbeeffadhe ijoollees dhiisaa homtuu narra hin geenye wallaahi. Wanti ragaa wanti jennu nama rabbii jibbiifate malee nama jibbiifate. Seerri Oromoo waan ta'aniif dhiisaa waliin fixinaa naattanii yoo na gargaaru garaanaa battan anaan gargaara. Sanalatti dhiisa. Utuu nama kee dubbii olii gaffaale wal fixuu malee waa tokko faayidaa hin qabu. Waan ta'eef Oromoo kiyyaa naa jedha dhiisaa lubbuu kiyya baaftaniittu naaf galatooma. Saniifuu anis mana rabaa keessas dalagaa ture. Ji'a 8 dalage naa ta'uu didachis poolisiin na baaseetu badoo keessa akka dhiiraatti maalinnitti hunda isaa qayyareetiin dalagaa ture. Viidiyoo kan isin argitu laayif irrattis nama baay'een na ilaalaa ture ijoolleen baay'een na beektu garuu dhoskadhee akka waan natti toleetti dalagataa ture. Naa ta'uu didacciitii koommoo eegga bahe fala naadhaa ana bicheen dadhabda nuti. Anga kanana godha himu xaaxaa baay'isuu dhiisaati ana bichittiidhaaf ana naadhaa ana tokkitti hin dadhabdan Oromoo kiyya. Dhiiga kiyya ana bichaan dadhabdan kan ana bichaadhaaf ala dhaa malee waan birii dhiisaa bakka hin kaasin hamtuun irra hin geenye lubbuun koo hafee jiraami dhiisaa bakka waan birii anaadha dhiisaa rabbii jedhaati anaa lubbuu koo hafee dhaa kaasaatu aramni billaan itti fudhate argaa turtanii isan hafee jira naaf galatuma warra dukka cannaqamtan anaaf qooftuu bakka hin gaa ulfaadhu bakka dhaab hin gaa wanni asirratti beekuu qabdan ergaachee baate homaa irra hin geenne falli jiru amma mala naadhaa jetti namoonni siif ol fixanillee si madeessuuf osoo hin ta'in si jabeessuu fi kun isii atta gootanii isiiyyuun arginee jedhanii namoonni guyyaa lama hirriba sii bulan. Waan garaa nama nyaatu akka dhiiraa bolokkeetti baachaa akka dhiiraa gaala faana fiigaa dalagaa turteetti hin mijannee fi waraqaa jireenyaa hin qabdu. An akka kiyyatti yaada dhuunfaa kootii yoon baadhe asuma gabaabsinii obboleetti teenna. Waraqaa haa godhattu waraqaa haa sirraa'uu fi mallanni yoo argame waraqaa sirreeffachuu dandeessu waan ta'eef waan sanarratti dalagaa waraqaan akka sirreeffattu godhaa fi waan dandeettaniif. Mee yeroo jidduu modeetara nuu kenni yookaan makii galcha qaatala lakkoofsa tokko barreessaa jirte jala abaaboollee darbaa turte. Makii miti isinatti fakkaanne. Makiidha ollaa. Makiin hin dhufatte galchaan hin dhufatte malee dubbiseen hin dhufatte. Argeera ni akkam. Isii miti bara makii miti bara. Makii miti garuu isin hin dhufatte tun hattuudha. Miti bara ilu isii miti. Kanaaf iluu durallee jira waan ta'eef modiitarri hordofuu hin danda'e amma walumaa gala wanni jechuu barbaadu rakkoon federa gahee dhiiseellee rabbiin nabseelsi irraa gahee wanni addaa isiin akkasittillee jireenya isii keessa chaalenjii argu wanni isheen himataa jirtu amma walumaa galatti an akka kootti mucayyoon tun biyya kana keessa gar feete deemteellee dalagaa feete deemtee dalagatuu kadhanneetu osoo waraqaan sirreeffattee waraqaa akka sirreeffattu haala haa goonuu fi idaa reyaala 1700 irra jiramu kan ammoo haala kamiin ofirraa xumuruu dandeenya irratti osoo waliin mari'annee haala mijeessanii fi akka kiyyatti natti tola. Lakki sanaa mitillee yoo jettan suni yaada keessan jechuu barbaada walumaa galatti. Itti fufaa yaada asirratti yaada namni qabdan yaada. Yaadni asirratti jiru kenge Kamaal harka fuune baga nagaan dhuftanii dhiifamallee naa godha yaadni asirratti jiru. Hingi. Waraqaa. Taa'aa bullee kakaleessallee taa'aa oolleef dhimma mucattii tanaatii fi ammallee kamtu dharaa kamtu sobaa kana sanii jenneellee isiillee ija namaa afoo dhaabuu intarvii godhuu kakachiisuu maal godhuu waan akkasii sanillee ittuma dhiiftaniitiin furmaata isiidha maal akka taatu akkam akka dhaabattu eessa akka buutu osoo garasitti deemne irra gaariin ta'uu ammallee bifa haaraan mucattii tanaa garana oofurraa garana buutuurraa waa'ee makana dhiiftanii seeftii isii nagaya isii waan isii barbaachisu waan san irratti yoo mari'anne hoon jedhaan. Bareeda yaada gaarii yaada kanaan alaa yoo qabaattan as dhiyeessaatii gabaabsinee bira dhufna. Haati faatee walumaa galatti wanni darbee hamaas ta'e gaadis ta'e
darbee jira akkamitti mucayyoo sana jabeeffannee rakkoo ishee yoo qabaatte rakkoo ishee furuu dandeenya jetti walumaa galatti yaada kanaan addaa qabaatan baa gara mataa dubbii itti adeeminu. Makii ol galcha jala kana jirti na fakkaate dhageeffadha warri no jettani makii ol galcha Wena garee bara Nambara tokko tokko mee maagi nambara tokko warri no dhageeffadha warri no jettan jala kana teessaniiti haa caalu hundeessaadha feerroo jirtuurraa gara feerroo jirtuutti jijjiirtee miti jettaniiti nyaatanii garatti tisheertii isaatiin daldalattanii deebitanii sinii galee gatii kana ta'eef mucattii tana hadha yoo teessiftanii intarvii gootanii kamtu bada kamtu misa jettanii hamaa badaa yoo garaa guurtanii yoo himte yoo dhiifte wannummaan isin gootanii tokko hin jiru. Intarviin keessa wannummaa mucattii tanaa godhu hin jiru. Mucattii tanaa ka godhu yoo isii qarqaartanii hadda ijoollee tana bira gahuun isiidha. Qeerroo fi hawwii bira gahuun akka waan obboleeyyan tiyya bira geetteetitti qalbiin tiyyaaf qaama qalbiin tiyya na gammade'an. Ijoollee tana bira gahuun jechuudha. Ijoollee dafqitee dafqa ofiitiin jiraattu waan taateef jechuudha. Mucattii tana karaa isii jijjiirrutti, karaa isii waan tokkorra geessinutti, karaa isii sammuu isii qalbii isii fayyifnutti yoo itti fuufne hoo dhibee biraa itti dabaluuf yaada biraa itti dabaluudhaaf intarvii godhuun maaliif nu barbaachisa? Taree miti. Miidhamtus, beeloftus, rakkattus taree bar. Rooba bardeen gaddaatiin barana yennu facaafate. Hammeenya garaa nama fuudhuu kee sharri garaa nama fuudhuu intarvii bakka badii namaa bichaa dhagahuu bichaa maaliif sardabna? Waan isii fayyadu irratti yoo deemne hoo. Tole namni yaada kana qeequ kan naan taane jedhoo jiraate as bahee dubbatu yookaan gama faata jettuu waliin. Ana dubbata. No, akkaatii faatee jette sirriidhaan nuti waa lamaan kana qofa gaafanne. Riyaala birrii 5,000 kan itti barbaaddannee fuunee mushaawaraa kennine. Karatti mushaawarri karaan fagoodha. Maali mooqaan sirriidhaa miti janii maallaqa nuu jaajjanii eegasii maallayni xiyya sibira jira yookaan mushaawarri muzammil. Mushaawartichi xiyya hawaliin dalenu maallaqa isaa riyaala suudii 70 na bira jira. Sababa saniitiin miyyoo karatti qabee waan inni amansiisu jira naaf obsaadha addatti immoo maal achi laaqee walitti sinna qurra dhiifama guddaa anuma ilaalaati ana ilaalaati dara annama biyyaa bahee waggaa danuu biyya namaa ture miti waggaa lama reefee jechuudha waggaa lama garuu maalinatti qoqqayyaree akka dhiiraatti badoo keessas dalagataan ture Doskadhe jechuudha. Ta'uu didee icciitiin Oromoo isin biratti bahee sinumti naafura. Walitti sinna kun faayidaa hin qabu. Anaan maladhaa malee wanti darbeera. Himadhus dhiisus maal faayidaa fidda? Hundinuu sababa koo waliin fixinaa isinis rakkoo narra hin geenye alas anaa edaa dhiisaa jilbeeffadhe. Ijoollees dhiisaa homtuu narra hin geenye wallahi. Wacce laga wanti jenna nama rabbii jibbiifate malee nama jibbiifate. Seerri Oromoo waan ta'aniif dhiisaa waliin fixinaa naattanii yoo na gargaaru garaanaa battan anaan gargaara. Sanadatti dhiisa. Utuu nama kee dubbii olii gaffaale wal fixuu malee waa tokko faayidaa hin qabu. Waan ta'eef Oromoo kiyyaa naa jedha dhiisaa lubbuu kiyya baaftaniittu naaf galatooma. Saniifuu anis mana rabaa keessas dalagaa ture. Ji'a 8 dalagee naa ta'uu didachis poolisiin na baaseetu badoo keessa akka dhiiraatti maalinnitti hunda isaa qayyareetiin dalagaa ture. Viidiyoo kan isin argitu laayii birattis nama baay'een na ilaalaa ture. Ijoolleen baay'een na beektu garuu dhoskadhee akka waan natti toletti dalagataa ture. Naa ta'uu didachiitii koommoo eegga bahe fala naadhaa ana bicheen dadhabda nuti. Anga ani kanana godha dheedheeyimu xaaxaa baay'isuu dhiisaati ana bichitti dhaafana naadhaa ana tokkitti hin dadhabdan Oromoo kiyya. Dhiiga kiyya ana bichaa hin dadhabdan ka ana bichaa dhaafala dhaa malee waan birii dhiisa bakka hin kaasin hamtuun irra hin geenye lubbuun koo hafee jiraami dhiisa bakka waan birii ana dha dhiisa rabbii jedhaati ana lubbuu koo hafee dhaa kaasaati. Aramni billaan itti fudhatee argaa turtanii isan hafee jira naaf galatoma warra dukka cannaqamtan. Ulfaadhu qooftuu bakka hin gaa ulfaadhu bakka dhaab hin gaa. Wanni asirratti beekuu qabdan erga achi baate homaa irra hin geenne falli jiru amma mala naadhaa jetti namoonni siif ol fixanillee si madeessuuf osoo hin ta'in si jabeessuu fi kun isii atta gootanii isii iyyuun arginee jedhanii namoonni guyyaa lama hirriba sii bulan. Waan garaa nama nyaatu akka dhiiraa bolokkeetti baachaa akka dhiiraa gaala faana fiigaa dalagaa turteetti hin mijannee fi waraqaa jireenyaa hin qabdu. Ana akka kiyyatti yaada dhuunfaa kootii yoon baadhe asuma gabaabsinii obboleetti kenna.
waraqaa haa godhattu waraqaa haa sirraa'uu fi mallanni yoo argame waraqaa sirreeffachuu dandeessu waan ta'eef waan sanarratti dalagaa waraqaan akka sirreeffattu godhaa fi waan dandeetanii. Mee yeroo jidduu modeetara nuu kenne yookaan makii galcha qaata lakkoofsa tokko barreessaa jirte jala abaaboollee darbaa turte. Makii miti isinatti fakkaanne. Makiidha ollaa. Makiin hin dhufatte galchaan hin dhufatte malee dubbiseen hin tura hin dhufatte. Argeera ni akkam. Isii miti bar makii miti bar. Kun makii miti garuu isin hin dhufatte tun hattuudha. Miti bara ilu isii miti. Kanaaf walumaa iluu birallee jira waan ta'eef modiitarri hordofuu hin danda'e amma walumaa gala wanni jechuu barbaadu rakkoon federa gahee dhiiseellee rabbiin nabseelsii irraa isii gahee wanni addaa isiin akkasittillee jireenya isii keessa chaalenjii argaa wanni isheen himataa jirtu amma walumaa galatti an akka kootti mucayyoon tun biyya kana keessa gar feete deemtee illee dalagaa feete deemtee dalagatuu ka dandeettu osoo waraqaan sirreeffattee waraqaa akka sirreeffattu haala haa goonuu fi idaa reyaala 1700 irra jiramu kan ammoo haala kamiin ofirraa xumuruu dandeenya irratti osoo waliin mari'annee haala mijeessitanii fi akka kiyyatti natti tola lakki sanaa mitillee yoo jettan suni yaada keessanii jechuu barbaada walumaa galatti. Itti fufaa yaada asirratti yaada namni qabdan yaada. Yaadni asirratti jiru kenge Kamaal harka fuune baga nagaan dhuftanii dhiifamallee naa godha yaadni asirratti jiru. Kingi. Waraqaa